Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International oduu har'aa wajjin Amboarsituu Abdulatiif. Filmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhamu Ameerikaa magaalaa Las Vegaasitti hojjetame yeroo dhiyootti agarsiisaaf akka dhiyaatu barreessituu fi daayirikteerri filmii kanaa Aadde Yoobdaar Jabeessaa himan. Akaalu Baqqalaa dabalata qaba. Irbuu Seenaa Filmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu Ameerikaa Las Vegaasitti hojjetame agarsiisaaf dhiyaachuuf filmii kana hojjechuuf waggaa 4 akka fudhateef afoolaa fi jechoota mimmiidhagoon faayamee filmii sadarkaasaa eeggatee hojjetamedha jedhan barreessituu fi daayirikteerri filmii kana Aadde Yoobdaar Jabeessaa. Kaayyoon konni guddaan Artii Oromoo guddisuu qabnaa qofatoon taane aadaan keenya adda waan ta'eef duudhaan keenya adda waan ta'eef ooltee bultee seera itti bulmaataa keenya adda waan ta'eef haala ammayyaadhaan wanti kun itti fufuu qabasa jedhu keessaa qooda fudhadhee seenaadhaaf jenneetudha. Asirratti kanan jechuu barbaadu filmii kana ana barreessu malee hunduma keenyatu keessatti hirmaate ijoollee keessatti hojjetanii asumarraani abbaa gibee productionii filmii kana hojjechaa jiru Caalii Yaaddeessaa fi Biruukiin baay'ee galateeffachuu barbaada. Taatonnis looga godinaalee Oromiyaa hundaa of keessatti kan hammatee fi ijoollee fedhiif dandeettii qofa osoo hin taane artii Oromoof of kennanii hojjetan akka ta'e himan. Qaamaan biyyaan ba'aa jiraannus qalbiin keenya biyya jira jedhan artii Oromoofis ta'e guddina saba keenyaaf yeroo hundaa ni tattaafanna jedhan guddinni artii qaroomina uummataa mul'isa. Hacuuccaa Oromoon keessa turerraa yeroo laallu artiin Oromoo sadarkaa gaariirra jiras jedhan Aadde Yoobdaar. Fiilmii hojjechuun gatii guddaa nama baasaa kanaaf artii Oromoo cina dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan. Fiilmii hojjechuun baay'ee ulfaataa. Amma waanan keessa galee argee fi gatii guddaa nama baasisa. Ijaa kanaa fi namoota kana artistoota keenya bukkeen dhaabbannu yoo ta'e artiin Oromoo yeroo inni hojjetamee gadi bahu dhaqnee ilaalluuf yoo ta'e irraa hin binnu yoo ta'e haala kamiiniyyuu guddachuu hin danda'u. So kan guddisuus danda'u numadha. Guddina afaan Oromoof artiin Oromoo gahee guddaa gumaachaa miidiyaan Oromoos beeksisuuf deeggarsa barbaachisu laachuu qabu jedhan. Haala baay'ee nama hawwatuuni. Xumurree jirra yeroo dhiyoo kana keessatti biyya alaaf biyya keessatti agarsiisuuf qophii xumurree jirra. Asumaanii hawaasa keenya biyya keessa jiru lammii koo saba Oromoodhaani waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Oromoota biyya alaa jiraniif illee waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Filmii kana hojjechuuf bu'aa bahii hedduu keessa akka darban himanii galma ga'uusaatti gammachuu qaban dubbataniiru. Namni wanta tokko yeroo karoorsu bu'aa bahii hedduu keessa darbuu danda'a. Sana keessatti obsa godhachuun xumura mul'atichaa ilaaluutu barbaachisa jedhan. Kana dhaabu akka isaan mogolee godhatanii akka isaan abjuu isaanii galmaan ga'uudhaa fi wanti tokko duubatti akka isaan hin qabne wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabbachuu akka isaan qabanii. Vaayirasiin koronaa babal'achaa dhufuun yaaddoo fayyaa addunyaa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Vaayirasiin kun hanga ammaatti biyyoota addunyaa 18 keessatti tamsaa'ee jira. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka beeksisetti vaayirasiin koronaa ka'umsi isaa Chaayinaa ta'e yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti yaaddoo fayyaa ta'ee labsamuu beeksise. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom akka beeksisanitti dhaabbatichi murtoo kanarra kan ga'e balaa vaayirasiin kun Chaayinaa keessatti geessisu qofaan osoo hin taane badii inni biyyoota biroorraan gahaa jirutu hammaataadha jedhan. Yeroo ammaa kana vaayirasiin koronaa biyyoota tajaajila fayyaa gadi aanaa qabanitti yoo tamsa'e kan amma jiru caalaa badii dhaqqabsiisuu akka danda'u dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa kennaniin yaalii Chaayinaan vaayirasii kana to'achuuf taasisaa jirtu dinqisiifatanii sababni biyyoonni addunyaa michummaa daldalaa fi quunnamtii imalaa addaan kutaniif tokkollee hin jiru jedhan. Isaan kana haa jedhan malee biyyoonni hedduun daangaa Chaayinaa waliin qaban cufuu fi balalii xiyyaaraa kan addaan kutan yommuu ta'u dhaabbileen addunyaa kanneen akka Google, Starbucks fi Teslaan waajjira Chaayinaadhaa qaban cufaa jiru. Mootummaan Ameerikaas lammiileen ishee akka gara Chaayinaatti hin imalleef of eeggannoo kennitee jirti. Chaayinaa qofaatti vaayirasii koronaa kanaan hanga ammaatti namoonni 213 akka du'an kan gabaafame yommuu ta'u guutuu biyyattii keessatti immoo baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii 10,000 gaheera.
Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisetti vaayirasiin koronaa chaayinaadhaa alattis biyyoota addunyaa 18 keessatti akka mul'atee fi namoonni 98 ta'anis biyyoota garaagaraatti vaayirasii kanaan qabamaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasiin koronaa dhuma ji'a muddee bara 2019tti chaayinaa kutaa biyya Wuhaan keessatti akka mul'ate gabaasuun isaanii yaadatama. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagaatti.